أو والله ديري قرصة ندبتا سلا سلطان ديري وريت دياتن سيري قرصة آمان اللي سيري قرصة هذا بتوقع نمني قدام توكو أكن نمني وندي خواجو وامي أول فساد نمني خون لين قد دعافة ماليني دللي سنرا خفلمه من ربي بريدا سنجلا لابد حاجنا نادى إذن نمي تيمتون أي وربي تي بخنا خم ترجال ديري بريدو إلمي نما إتين جنة أرجع تسان كذي لك alhamdulillah jecha tokko waan bareeda akka arraanta afaan bane kana waan takka waan bareedaan goone arraas dhufeeti hoteela seenuun akka nama haabaa qabatee jira haabaa qabatee deebi'e humaa waan isaa dubbatu nagar arrammoo rakkoo miti namni akkami takata wallahi wabillahi jedhamni amma booda akkami amana muslima wallahi wabillahi hotel meeqa silaa bora mai kana faate ariu biyya kan jiru ilu zimbira asli diaspora mai kana faate ariu biyya kan jiru zimbira askara hotel meeqa akuma ni kumari bawsa deta America yu hotel ne akana bule jedhu kun ana argembe ko akana inni haaso kana bakkenne bulembe gon jannata wayaddatti bulchinnu akkanumaan nulla kaar birrimaal kafale sky hotelin kamutummaati ka airport war airlines ti free bulchani barnamicha akkanumaan iyya achirra la kai hagana jedhanii inni isaa bambe ko beeta akkanumaan nu iyya kuni waan guddaa miti hotel guuteera finfinnee keessa namichi waan suudii deemeen galle maani suudiitti ala bule hoteluma bule miti biyya guddatte dhaqee galee ruumiin takka doolaara 140 wallahi amma laala kun sarchi godha irra olaanan doolaara 225 olaanan inna doolaara 150 anaaf asliinuun bulchinaa bar guyyaa kudhanii akkana ka iyyuu kana nu bulchuun dandeennaa bar akkana nu iyyee ganda mara rabbashee qe'ee nama ummata ganda oromoo wanniin tuttu ilu hotel akkasi kaampani asii nama waliin qaba ani watchman zabanya isa godhaa fida astaghfirullah Doctor jarana kenna metu ko an kana wae sheka kana ratti Bromza kenna kuno bromza bega me bromza kenna me jaranu tu dubbata tidisa shoga tokkofa ani sheka robe irratti gubadde video dalage abballe qabsiisu malabeeta karri kenna san namichoon hin beeka qaata osoo daanne baalen keessa nama qabee fuudhuu danda'a ratti fakkaate aangoo qaba sheekoti ju sodaachisaa jira amma sheessaatiin faa viidiyoo yoo jarri waraabdu dhufee irra waraaba sheetichi kun shugguti warra albee wayii hidhatee deemaami sheekota afaan qabe baaleen keessatti. Eshi. Tokkoffaa irratti sheetichi kun ani haga obsu hin obse moodeelli jechuun bifuma warra baaleen qabu warri baalee waa naa kennaa jechuurra mataa kiyya narraa muraadhaa bineensaa kennaa jechuu filata warrummaan baalee barsiisuun iyyuu. Sheetichi mutulaqni gaduma bahee waan barbaadannaa godhaa maal kana kennaa maalii amma deengaddaa. Obboleessa fidee eegishee kaa roobee jedhee roobee qabateen booda gobbaan qabachuudhaaf kachaal kun jedhee sheekaa gobbaa jedhee kabiraan gaffidi. Sunis as nu baraabbare. Siidaa nu dhaabaa jedham. Inoko amma maal jedha? Deengadda gaduma bee siidaa waaqoon jala naa dhaabaa marfata irratti kaani gobba dhaaba maal daleenyee kana dhaabnamni. Meeraan sheeticha kan sagalee hawaasaa ukkaamsee gaafa duraa sheetichi kun gaafa dura dhufu daktoras ni jechuudha roobeen keessaan tuuta yaabbatee deeme sheetichi kun. Hantuuta irraa buufnee matooratti binnee deemi daawaa godhi quraana faarsi jennee itti kenna quraana faarsuu dhiisee nama nu faarsa gadi deemee ispaaltii ilaalee kan namni kilomeetira meeqariirraa namni buqaa jiru kan namni dhumaa jiru ol deebi'ee biyyi malee ispaaltiin jalte jannata jirreera. Sigala ani wallahi sheeticha hagana baaleen fokkise alkeen beeku baalee jechuun fakkeenya sheekaa roobee jechuun sheeb salaam daawaa faa jechuudha. Maqummaan sheekaa roobee jedhamu gunuyyuu eenyuuf kan namuu qaba beektaa sheeb salaam daawaa shee amma buluugaa sheekaa roobee jara malee. Kuni shoka robe ti udan garbu fokkota akka udan oboro ya ki biyanu jibbi gurba shoka nu jalan tu shoka America tu dame nyaata nu jalan tu kuma shoka nu kina barakatu je ka robe ko shoka Rodi da barakata aja wallahi wabillahi ngubanne bar amma gadi be banni dake birri hagana na kire isani mali ma manne kasi robe nin jiru bale nin jiru akazi dinu jade bale biya kufat ummanni faranjiitu fooqii san dhiisee deemee bosona daawwataa jira bakka barbaade dhaqaa jira akka nama mana hidhaatti gadhiisanii jiran holqa soofu barii akka nama cabsee firoomda amma baale bakka sargiitti bakka diggisiin gurguddaa jirutti gabataa guddaa achi utubaa nama hidhanii keessaa nyaatan kana daa'imni akka keetii kun dhaqqabee hin nyaata namarra dhaabate malee. Hin nyaatu dhugaa itti doktor namarra dhaabbatee nyaataa turre. Wallahi dhugaa. Wallahi akkasi. Baale asli
dhugaa ta'uuf wallahi Kun sheeytichi beeyta. Awwal doktor tokko fumayyuu sheeytichi namni gaafa cidha dhaqe buraatoo aannaniin dhugaa mi sheeytichi fawdarii dhugaratti fakkaatti. Fawdarii bulbulee dhugaratti fakkaatti aqlaaq bara birraa fuudhe. Ani aqlaaqni uummata baalee kanan jiru wallahi. Firoomsaa maqaa maal itti moggaaftame ati amma? Shookaa roobee. Beri shookaa roobee shookaa lee. Shookaan irra jijjiira. Shookaan tukina shookaan beekamaadha. Shookaatti shookaa. obboleessu shookaa arrabsee hidhanii barre shookaaf sababa shookaa dhame beektanii ani citi quba qaba wallahi ni hidhan. Obboleessa saambitutti hidhanii shookaa arrabsee shookamatti hidha Waan saambituun qabdee. ajaa'ibaa doktor asirratti ani waan ajaa'ibe keessaa mee waa tokko sinii fakkeenya kaa amma sheeytichi suni laal obboleessa isaa san waan si ajaa'iba akka baaletti waan saalfame tokko sheeytichi sun obboleessa isaati kaanillee sheekaa gobballeen sheekaa gobbaa eega hidhameen booda dhaqee innummaan kun obboleessa isaa bakka bu'ee saambituudhaan waa inni shookaa saambituu arrabse dhaqee baase. Kakachii baasuu danda'e kana haga sheeytichi kun miidiyaa kanarra taa'ee dhaqee mana haadha kiyyaa keessa taa'ee viidiyoo waraaba. Bakki sheekaan gobbaa taa'ee irraa haasa'uun bakka tana mana kana ana haadha kiyyaa ijaare jedhu haga sheeytichi kun gucaa miskiina ibsishaa baalee kana mantuu hin sa'aa 24 arrabsu sheeytichi kun bira taa'aa jechuudha. Mana haadha isaa keessa taa'ee nama arrabsa. Hin dhoorku obboleessuma isaa qabuu hin danda'u jechuudha. Nu gadhiise obboleessu amma baalee guutuu ta sheekotaa taate. Sheekaa daragaa keenya. Sheekaa asallaa, sheekaa adaabaa, sheekaa shaashee, asaasa. Injira Sheekaa shaffilaallee dhufeera. Sheekaa Alii sheekaa shaffilaallee dhufeera. harargee galtee. Ka shaffilaa torban tare ajjeefnee awwaallee jirra sun hin jiru. No, akkasii koomandatti sheekonni biyya noorgaa fudhatte. Darasaa fudhatte biyya. Wallahi bareeda likkii walii himuu yeroo takka takka dhagaa hayla sheek roobeeni nama daangaa sheekotaatu cabsee akka horii maxaqoo sheekota teenna tabaalee tanarraa adda goree deemuu bara sheekota teenna waliin hun deemu warra argitee sheekota teenna waliin saffaa jaraa kan inni dhaqu sheekota baay'ee san keessa sheek roobeen addatti deemu gara deema jaraan jechuun jarruu dadhabanii gorsanii wab jedhanii jedhan na fakkaata. Ashmuuriin arrabsaa. Yaa gorsanii no ashmuuriin arrabsaa gorsanii I think daangaa jaraallee cabse jara wajjinillee buluu didee adda ofii bahee akkana olii gadi deemee waa laaqee waa faarsee sagaleen ta'u nama arrabsu asiichi deemee feemisoota biyya biraa dhaqee walii wallola annaaf hin galu kaa feemasii ta'u yoo ta'e feemasii ta'ee jira. Hommaan inni akkana humna arge laaqqatu hagammaa naaf hin galle ijoollee gayyaasee kun sheekaa baalee. Fiizaa khayroon argee dhiigana dhaabee jalaa zimjiyaan osoo as dhufee nu kharrabee nu fedhe bagaan jalaa dide wallahi. Asli kana maal godhe beeyta gaafa inni geemii taphata. Ani bira taa'aa dhufee adda keessaan gaafate akkaawuntii itti erge asliin jalaa callise. Achas guyyaa lamaa sadi dhufee asli bar leenca haraamaa jedhee nanuma bira taa'ee osseene. Yaadatta asli gaafa inni akka ishiin jedhu. Itti osseene laayime kana irratti inni kan ishee jedhu. Akkasii aslitti muutii qabate carraa lama biraatti dabarsine haasawa. Jamaali kanaaf Jamaal jarraa jechaa jira. Waalaikum salaam. Yannaaye. Abbo wallahi galatoome asli waan dhukkuba namtichi kun nu keessatti uume firoomsaallee baay'ee dubbate. Yaa obboleeyyanti jaalalloo odoo ol galchite sagalee bira jira jaalalloollee waan amma Hamzaan gadhiise san sagalee bira jira wallahi billahi. Ummata keenyaaf sagalee ta'a gaafa nu jennuun mallaqa nu ergaa nuun jedhe namtichi kun. Yaa obboleetti. Inni mallaqa nama hunduma gaafata waan inni keessaa namatti haasa'e baasuun gaarii miti malee waan isin beektan sani ol anaan dura abbaa isaati waan namni akka anaa iccitii isaa beeku hin jiru dhiisa sana akkasumatti. Waan kana mara hin dubbannu jennee hasa wayitanii gadi bahee ummata salphisu laal amma laal ummata keenya akkuma firoomsaan reef dubbatisan. Ummanni keenya kadhaallee hin beeku namni kun garuu maqaa biyyattiillee walumaa galatti maqaa biyyattiiyyuu balleesse wallahi. Hoteelli amma inni bule jedhu kana jara gugulii seenaa laala iskaaylaayitiin Addis Ababaa jedhaati laala. Wallahi guddaan isaa guddaan irra guddaan doolara 270 amma gugul godhaa laala. Sila namni kun mallaqa hin beeyne moo lakkoofsa hin beeyne moo sila ummatuma kana deebi'ee aboo wallahi waan rabbiin beeyta waan namaa gooyi takka hin dubbattu hin himtu. Garuu waan nama kana rabbiin akka godhuun beeku wallahi ummata irraa sababa ummata keenyaatiin sababa ijoollee girrisaa inni jedhee arrabsu kanaan namni kun beekamee bahe
Aboo waan aarsirraa waan akkaan nama jibbisiisullee habirriillee birrii nama gaafatee akka silaa nama waan itti haa godhullee haa jennu meeshaan fakkeenyaaf. Haadha ilmoon jalaa baddee dhimma emerjensii aslii naafi ati galgala yoo ijoollee magaalaa tana keessa baddee feesbuuk irra maxxansaa jirru dhimma hatattamaa akkasii akkamiin namni haadha daa'imaa takarra teessee boochu arshii kuma lama naa kannitu malee poostiin godhu jee hokkee qabee boochisa rabbii isin uume sodaadhaadha. Kanarra zulmiin kanarra hafee ni jira. Yaa kuni is too much wallahi ni baay'ate akkasuma akkuma reef jedhamaa ture sheekota teennallee maqaa balleesse namni kun. Gaafa sheekota wallola gaafa sheekota olama'ii gurguddaa ka akka Sheekh Abdusalaam fa'a arrabsaa ture namtichi kun wallahi ani Sheekh Abdusalaami bilbilee Abu Mus'aabi bilbilee namoota gurguddaa kana asli rabbii jedhaa waan kana nurraa dhaabaa jedheeni wallahi billahi isa mataa isaa itti bilbilee ammarraa aama cululee irratti viidiyoo waraabin jedheeni hayyeenaan jedhee hayyee sheekotatti illee bilbilii itti maaniin dhaabaanaan jedhe wallahi billahi. Jarana waan hin godhin hin qabnu nama kana sila ofirraa darbina moo wama isaatu wallaalle nama agartee akka tireef dubbatte san ijoolleen hadhanni girisaa jedhuun kun beeytii rabbiitu isistee bar nama kana achi geessite. Mucaan umraa bitee bar as jira hiriyyaa keenna muktaaroon minisootaa jira. Wallaahi billahi nama nu beenu nama hiriyyaa keennaati. Sila namni agar kamit isaanii irraa nyaatetti ujaana qoy. Maal jechuu yaa akii kuni salphina guddaa wallahi abboo yoo kabaju haa kabaju namni kun wallahi akkuma reef mifroo isaan jedhe namni yoo waa dubbate itti dhaadata namtichi kun itti dhaadata. Jarana abiyyiin harka tuquu yoo akkana maraachise namticha kana ka nullee deemnee tuyidha jechuudha. Hamza ke Jaabir bar ati ke hantuute jeen hantuuta kana fuulli isaatu halloo horii yaa illa abu fuulli roobni itti rabbi halaafisuuf wallahi rabbi halaafisuufi nama beeyta gaafa hawaasa keenyaaf dubbadhu jenneen isin oloma akka oloma'ii baaleetitti maaliif waa'ee uummataan dubbateera jennaan wallahi maddaadhaan wal lolan achi gubbatti isin warri riraa oloma'iin qabdanii nun jedha uummata mootummaan buqqisee akkasii badhee gad naqisanii. Yaa dhoqqee nama kanaan dubbanne yoo jenne wallahi billahi waatu bada wayii obsinee gaccadhisne wallahi obsinee akka nama beeyne gowwaa taaneetti cadhise dhoqqee namoota hedduu akka isaa kana. So kanaaf inshallah dubbadhaamee namni carraa isinii dabarse. Rabbi haraafis. Jaalalo carraan keeti. Doctor, thank you. Gala to mulfadu. Abo makan nubade salpande. Inkaanfanne beeytu wallahi inkaanfanne. Hawaasni keenya uummanni keenya akka uummata si koomandootti yoo dhufne waan akkana kanan qabnu bifaalleen amalalleen akhlaaqa waanuma namichi kun qabu takkaa ilmaan si koomandoo Oromoo bal'oo keessatti nagarre wallahi billahi. Wanti akka qurxummiiti asiin qabanachi mucucaatti maaluma dhiiroo waan akkanaa rakkanne salphanne bar wallahi beela waan akkanaa eessaa nutti dhufe nama takkaa waggaa bulii 100 takka waa nyaateen fakkaatu namichi kun beelawaa biyya Itoophiyaa sana agartee biyyanni irraa dhufe agartee nama saalfachiisayyuu bakkan irraa dhufe hin beeknu dhugaa rabbi baatruumii mana fincaanii viidiyootti qabee wanta jedha nyaata agartee baafee ka qabee viidiyootti waraabee kana maal siree irra ciisa eessarratti galaa ture jedha baran namichi kun. Madabira rafaa ture madabii. Mana hidhaa wahii keessatti galaa ture moo ijaan takkaa waan agarre deengadde gaafa Saawudii keessanillee hin dhayneen Saawudii waan isin fakkaatu hin garre hoteela bakka irra rafan qulqullina hoteelli qabu takkaan garree jedha baran. Barnu saalfachiise waanuma dubbannu wallaalee daktar wallahi billahi ni saalfanne bar. Baay'ee takka qaanfanne waan inni keessan nuun jedhu gartee hin baafnu dhugaa akkuma reefu jette garuu waan nama qaanfachiisu bakka lubbuu agartee uchumaa isaa guutuudhaaf malee namichi kun dantaa hawaasatiif dantaa biyyaallee irraa qabu. Amma garaasaa guuttatee tikeeta irraa muranii xiyyaaraan filaay godhee Finfinnee dhufee diqoo agartee bakka urgooftuu fi bakka irra ciisan babbareedduu argee tun isaaf agartee waan guddaadha namicha kana. Bar jaalannoo akkasiin amma ina waa tokko jira wanni uummanni illee hubachuu qabu anamma yoo miseensa wayii ta'ee yookiin itti gaafatamaa milishaa ta'ee tokko shanee maali ijaarumsa jiraa miire hoortii fudhatta godina irraa aanaatti dhuftee hoortii fudhatta
koortii gidee fudhattu tokkoffaa durgoo sii kennan waa yoomiyaa keessa jechuudha. Lammaffaa nyaataa dhugii hoteela si danda'a. Koortii kana fudhatu dhufan bakka hundarraa dhufa wanni akkanaa hin jira kutaa hundarraa jechuudha. Amma gaafa koortii kana fudhatee gaddeebi'u hoteelli kun wajjin baalan hin dhaqu. Jaartima ofii miskiina sanii manuma ofiisaa daalacha sanitti deebi'a. Maaliif torbaan takka waan bilaasha nyaatu? Maaliif afaan banee akka waan isa qofa wanni kun godhamaafi jiru warra koortii fudhatu dhaqe hundaa godhama waan kana hin beeku. Maaltu ka isaa kana adda godhedha. I think nama wani natti fakkaatu ganduma san keessatti yoo itti gaafatama wanta wayiiti koortii isaa miti beerru ol dhufteeti ni fudhata. Nama fakkeenyaaf naannoo Arsii kanarraa haadha siiqqee maarre jedhanii namitti magaalaa takka fakkii hunda dhayxeeti ni shimalisa hojii koortii fudhatti bar. Laaseeti koonu. Exactly. Doctor dhugaa kan keetiin fitadha laali. Adaama xama walgahii jira. Walgahii guyyaa torbaan tokko jedhanii mootummaa yaamee jira. Kaadiree godina jalarraa hanga gubbatti yaamanii barnoota leenjii kennaafii jiran. Inni amma carraa kana keessa dhufe dhugaadha. Bakka wahii waa maybe waa'ee raayyaa miidiyaarraa agartee bakka buusanii fa'aa akka roobetti akka yookiin ammoo baaletti rabbi maqaa nu balleessi nama akkasaa kana bakka buuftee bilisiginnaallee raayyaa miidiyaa keessarra baddee maybe durgoo wayiitiif achi leenjii fidan. Laal namichi kun leenjiidhaaf dhufee waraqata nootii jedhan kana qabatee